سني سلاسة قبل ايه نفسي اقبل اي كان يلعبوا سني سلاسة قادسة اوه واني سنجد سنة قد يكوت تمام شو اما ولا هنا اما ولا سير وعودا قبيسير خلاص سين فرا سين استقاكلتي استراكلي راسين على قديش يوم كان كوكو ابشر متك جواب او سوجب دي جواب ميرے کے سامنے جواب وان جو ہندا تک لگا سني سلاسة سني سلاسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرت الدكتور تكيميا هيدا أوتو تكيميا هو أنا أكان جايبات كتنا مدته دبيو الباسف جباسن قبني والله كان رب ما تبي كمالي أجا وان من جدوم بيكو وجا أكمن تدبّدون الإباجرة ما لي وجدتني أكو مرجع جرتنو نياتا كان أنا ما توجته نياتا كان أنا ما توجته إيسه itu nyaata kana mtu kenyaan qabmasin gaaddiseni fi gaaddisaa wallolani nyaata kana irratti ciqici walitti kaafnan waan fe'esoo ta'e namni gabataa irratti midhaan itti namatti dubbachuun haybiidha isee biraallee wallolani aadi gabataa irratti walloluun nawriidha akka aadaa oromoo keenyatti eenyutu kan beektani akkuma aadaa kamittuu nyaata nama dhiyeessanii nyaata irratti nama arrabsuun haybii cimtuudha. Amma lakki mucayyoo dhiisi namni kun abbaa sii ta'a akka duudhatti nama kana nyaata irratti loliniini isee biraa wallola jedhee kadhee dadhabee jira lachuu gidduudhaan gaaddisaan nyaata kana gatee ba'e anillee nyaata kana gatee ba'uunsaa natti ulfaate koottu midhaan kana nyaadhu jedhee sawaame. Ammanuma ol seenne anillee taa'ee nyaata kana bira innillee taa'e nyaadhe midhaan kana maankaa lamaan tokko afaan godhadhe akka shorbaati. Ammasumaan laphee dhuma butee gadi na harkise sammuu kana keessa na warrare nan obsaa ofan qabaa umaaf dadhabee sanaan booda akkan ta'e of hin beeku. Ani amma akkuman itti yaadu akkuman itti hiikuu akkuman itti hidhuu biraa na gabba'e. Harkum kootu waa qabamoo isuma gurbichuma laa dhufe kanatu wayi itti godhen jedhamoo inni na dura ba'e na booda ol deebi'e. Kiyya rakkoo qabamoo mucayyootu waa godhe moo gaaddisaatu waa godhe akkuma itti yaadu wallaalanii kan rabbi beeku mee waame tanin isin fuulduratti gaafadha jara lachuu amma viidiyoo kanallee rakkabachuu dadhabeen isumaan naa rakkabi jedhe mee isa waama ishiis illee na waama gaaddisees mee dubbuma kan akkatti naa hiikanu isin fuulduratti nan dhagaa keessaa eenyu akka ta'e. Ani mucayyoo yoo ta'e egaa mucayyoon eddana ajjeefte maalan jedharee waan biraa afaan hin qabuun dubbadhu kan subhaanallah alhamdulillah jechuu bichaadha edda garagalchi akkana dhufe uumaan jennu alhamdulillah jedhee taqabbaluudha. Yoo gaaddisaa ta'es immoo kasaa dhiyoon illeen akkas godhe na dhukkubu dhugaa maaliif waa dhagaadha yoo tolaa malee sareen irbaata guyyaan qabdu jedhanii edda qalbiin isaa hajajje waan fedhe gochuu hin danda'a. Garuu yoo mucayyoo ta'e garuu akkan itti dubbadhu illee qaba. Akkuman jedhu akkuman godhu hin beeku dhugaa rabbi. Maaliifuu waan hin bareedne kun waqasaatti illee bareeddu lolatti illee bareeddu akkuman godhu hin qabu. Mee amma na waamate isinuma fuulduratti jecha akkamii akkana deebisan deebii akkamii akkan argadhu walumaan turraa na wajjin turaadha walumaan laalla. Gaaddisa kootu dhufee maal jechuu an giftii tokko ayi jechuu kanallee baay'een feenu maali maal ati tamajajani bar tamajajani waa jechuu kanallee hin feenu ati tamajajani jedha bar tamajajani maali mucayyoon eessa jirti? Join dakas kan jirti. Dakas kifila si jirti mucayyoo. Shillee ta'u dhufte bareeda. Maal irraa goota mucayyoo miti yaamtu si dhiiftu si maal waan irraa
argitu maal ta'e mucayyoo waa kimiti akkatti lafa gangalatee akka lukkuu murmura isa akkatti lafa gangalatee kakatti. Isa toon taane waan si gaafachuuf amma ani asitti kan gaafii natti ta'e tokko. Engadda mana yaalaa hunda geessitan maal isiniin jedhan? Nyaata wajjin agartee waan taane nyaattee waan sammuu nama hadoochuu sammuu nama tuquu nyaate inni ufitee nafuuf sodaannee dafnee achiis baafnee bara. Maali waan kana ree ufumaa gootee harka keetii waan gootee achi nyaata kana. Situ qopheessee ka godhesii ka qopheessisii garuu ka waan harka namaatu keessa jira. Kana wasiin jedhu beeka. Namoonni kan itti godhe illee ani ijjetiyyaan argama. Ijjetiyyaan qarootii lamaan tanaan akkatti argaa akkasii argu tamma haadha gaaddiseetii miti akkatti argee qaba. Yoo jettu. Yoo jettu jettee. Ati silaasii ijjetiyyaan. Allah yeroo sanitti miti. Osoo yeroo san taate maal akkamitti abboo lubbuu ta'e maal akka ati kuttu fedha. Guyyaa lama ta'ee gawanni si geessa. Ijjetiyyaan argee yoo jettu akkamitti. Jechuun kiyya bara ijjetiyyaan argee waggaa siin jedhan. Lafarratti miti yaar. Qilleensa irratti arge qilleensa kana gubbaratti. Viidiyoo isaan gadhiisan viidiyoo gaaddiseen fa'a gadhiifte irratti arge. Akkasiin jajjattee akkatti isaan adii ati wanni itti shorbaa itti nuufisan agarteemi akkanatti waa itti nannaqe. Bakka namoota taa'isanii. Harka isiitiin akkasii argooti kan argee qarootii tanaas hin jedha bara. Akkatti jajjara itti naqxee har'a irraa dalagee namticha har'a itti milkaa'e itti akkatti harka akkatti laayikii akkana goota. Namichatti itti milkaa'e namticha kana. Namichi si ilmoo gurbaa. Ana maal gurbaa lubbuun kun jaallattii mucaa lubbuun qabdu lubbuu. Hai singalate boo. Miidiyaa irratti gadhiifamee jira wanti kun. Bar qilleensa gubbaratti argee anu ijjitee tan amanu jedhe akkamitti mucayyummaan tun umrii kana waan akkana yaadu. Nawaamiyam. Umrii kana akkamitti waan akkana yaadu. Wakkatti wakkatti amma kanallee lafa galattee barre wakkattiin kakattiin jedha bara. Akka kattushummaa. Amma morma qabeessi fidami. Ammana. Mucayyoo mucaa miti jedha bara. Tun tama akkamii maala bu'ani bara. Sila ani akkama dhiiguma heetii sin jedha baran. Akka. Amantuulle ani yaameetuma fi gaafachume. Kana manaan jedha. Maal taatee? Rabbi baraare. Ammas immoo kan isaa saabdi mataa kiyyaa ta'e. Akkuma naafuu ta'e. Namni namaa du'ee sila maalan jedha salphina koo kana. Kootu. Olu. Maini? Kootu maali dalagaa ta'e beektaa. Nawwaamin ati maqaa afaan makeetiin maqaa kiyya hin dhayinii sin jedhee madhabame miti. Maqaa keetii siyaa kootu mucaa gataa taa'e. Mucaa caaddutti abaarsa ishee. Aannan darbatinaan. Taa'e gadi daddabeetti wallaahi akkatti si dhabamsiisaa taa'e gadi. Harmeetii biras ta'e dhaabbattee akkana jettee jechuudha. Harmeetii osoo taate akkas goota. Harmeetii osoo taate akkasitti waan san gooteef. Sijjammaraati. Sijjammaras dawaa lamaan kee walitti nu naquudhaaf. Qoy ati waan jedhu. Yaada akkamii qabda qoy. Armi waan hin taane siin jedhee miti itti daddabalee waan hin taane sitti dubbatee miti. Waan hin taane maa inni bakka kanatti. Anaaf si walitti si naquudhaaf. Isan naamanii armi maalu isan naamanii. Ani siifi godhee miti. Sijjammar siifi hin jennee. Gargalattee. Armi sijjammar yoo taanaan jechuudha. Toosii ta'ee ani viidiyoolee waraabuu. Ana nan qabin. Armi laali yamir dhugaa sin jedhu siifi too jedhaani viidiyoo waraabee gadhiisa miti arratti. Hai gadaate mucatti. Yaa gaaddisa madoorifte haakin Warwaatiin maal kun? Sammuun na callaqamee jira. Armi kana hunda akkan godhuufitti kan naga faffeemmoo siimi. Namicha kana naa baasi sin jedhes kan na dedde bakka likin na qabee namicha kana baasuu akka qabu waan beeku. Qoricha kana kan isaaf naqee malee siif godhee yaadee miti. Yamir sijjammar wambarii isaarraati inteessee wambarii keetirra moosatu taa'e. Abduu fedhee akkamitti dubbii du'aa kana waan hin taane kana goota mucaa. Kan nama ajjisu miti. Kan gadda bishaanitti goote akkati sammuun nati lallaa'ee waan jedhu wallaalee itti dhiise. Harka nyaata keessatti anaa miti abbuma fedhee yoo ta'e akkamitti qoricha goota. Kanuma ajjeesuu miti kanuma ajjeefnee. Ani si duuban jira. Kana bichaa naa himu. Amma dubbii biraa tokko sirraa fudhate. Nama si duubaa kana si tuttuqee waan hin taane sitti kassachiisaa jiru kana. Naim. Antuun jiru armi. Achi keessaa baase. Antuun jiru sijjammar eenyu kan kana si ergu eenyu kan kana bitee si qabbalu kanuma naim. Armi ijoollee hin beektu. Ijoollee kanaayyuu magaalaa tokkoon sijjammar namichi kun sababni isaatiin bakka hin seenne hin qaban bakka armi bakka isa baase ammas tanan kan bira rukun dhufuusaa hin oolu. Inde. Ishi kan nama ajjisu soo ta'e miti ajjise jechuudha garuu kan nama ajjisu miti. Ani toon du'ee bareeda.
maqaa kiyya namni mana kanatti ruuyiidhaan du'ee baduurra ani du'uu tura naa jira. Akkamitti waan akkanaa goota ati umrii kee kanaan siin jedhee. Sharmi maal godhin? Ishiin akkatu jira. Ani kan jedhu. Ati umrii kanaan jaalala labsite moo jibbaa labsite mee umrii kana sila umrii amma jirtu umrii amma atuu kun lukkuu tana umrii kanaan sila jaalala. Armi laal sejamar itu anak najud. Mana ajirta? Mana ajirta? Ija kesi Sana sinja cajra. nama kana duuba sitti qabunatin ana malapheen qabu si wajjin tacaqacaqudha. Nama kana nutti duuba kana godhi siin jedhu kana mee meel kan sitti Ya ada kana nu fi anu ma farme kana fi dan garum betot. Bakka kana sama bina bichakalaatinan. Armi beekna samuna socho'ee jira yaa jamaa. Armi shi sejamar main inni saratenya keenya moo zabanya keenya moo maayidaan qoy inde. Abbaa kumaal manti godhe yaa Nama tadi botam. Atalu botami. Armi malu tas gabbai. Yana kana tokko bayi tokko gaddaan. Bayi tokko isan. Kamu coba cerita. Mana esas lu mas? Summa gadi ta'a. Mana esas lu Summa gadi ta'a. Dadhabbii koo argatanii. Botan. Mana harkar kam? Gara itu gara nyanyi kana itu. Kana gara na akan lu kalau. Armi lal. Sibila betul ya gara sana. Jalan kan. Alam mo kasi si gadis. Kuasa na. Akat ite khale ke sama. Atu siya ishingis. Si wasi na sa rakabu. Kanan jedhu na dhagay. Maal kita dagat. Gurbicha sana nawami. Gurbicha sana nawami. Guma marata fitiyam guma sunu rabe mal. Itu aku nura batu sih gua nama teragatai. Armi. Bakit na pergi na kita?